Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtan nagaa keessanii obboleeyyan tiyyaa ashamaa harka fuunee warri sabaan tokko taane amantiin garagara taanillee hundi keessanuu akkam nagaa baga naga jiraattanii hadhallee waa lama qabadhee isinii dhufee jira. Kaasiddanfaa jiru kun bishaan qulqulluudha uummata kaayyuun qabu akka viidiyoon na jalaan dheeranneef. Kun immoo isin mul'isa. Kunin ansuudaa gurraacha habba sooda jedhan sanii kun qurunfudii daakkamaadha yookiin mismaarii isa jedhan san daakkamaadha. Kunillee abishii daakkamaadha xiqqoon kuni bishaan kana naqadha. Hagan akkana naadanfuu fi asitti immoo kan hojjedhe kun kan rifeensaati. Rifeensa dibachuu barbaade faayidaa rifeensaa guddaa qaba dibadhee argee jira. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Haganni asitti xiqqoo biddarra naa turuu fi asii waan biraa hojjedhee isin argisiisa. Kun loomiidha. Loomii tokko cuunfee kun immoo sooqidda mul'atan akka sooqidda jiraadha. Asii godhadha. Kun immoo baanki poodariidha. Isallee xiqqoo shamayii itti godhadha. Agarsiin tun nageetti. Qaama hojjetaa jiru kun qaama kiyya dibachuu fi bakka wanta gugurraa waan garagaraa qabu qaama bakkuma ta'ee jilbarrallee haa ta'u cabsata harka jala uumama kanneen bobaa jechuudha. Gurraacha yoo qabaattanii yoo dibattan faayidaa guddaa qaba. Ani ofii kiyyaa dibadhee argee jira. Kun immoo saamunaa ilkaaniiti ni mul'ata. Isa kana xiqqoo itti godhadha. Isin mul'ata jedhee maqaa nagaya kanneen ammoo waliin dhaya. Dhugaa obboleeyyan tiyya faayidaa guddaa qaba. Ani itti fayyadamee jira. Isinillee itti fayyadamaa faayidaa isaa argaa isiniin jedha. Harka rifeensa uumama namarratti ba'ullee namarraa qulqulleessa. Lukaa bakka barbaadan bakka fedhee keessanii dibachuu dandeettanii isiniin jedha. Kalas hin dibadha. Baay'ee ofirran tursiisu. Yeroo shaaworii galuu barbaade daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 akkas dibadhee ka'ee booda dhiqadha. Faayidaa guddaa qaba. Dibadhaa itti